Adde Kanani inni duute malee laayivii seenuuf yookaan geema taphachuuf hin deemtu. Fooloo otoo isin lubbuun jirtu hin godhin. Isin duunaan maaliif godhuun nu barbaachise? Shamarreen Oromoo tiiktookaraa fi moodelistii uffata aadaa Oromoo taate tun viidiyoo kaleessa tiiktook irratti poosti gooteen ganama kana nama 400 qofaan daawwatamee ture. Amma reef galgala toora galgala irraa sa'aatii 4 yeroo laalu garuu viiw isaa miiliyoona takka tuqaa torba darbuudhaan gara namoota miiliyoona lamaatiin daawwatamaa jira. Fooloon akkaawuntii tiiktook isii immoo har'a ganama fooloo 332 irra kan ture reefu galgala sa'aatii 24 otoo hin guutin gara 380 siqee jira. Isinis akkaawuntii adda Kananii addunyaa kana seentanii yoo kan daawwattan ta'e fooloowaras ta'e viidiyoon isii gar malee vaayiraalii bahaa jira. Kana malees oduu ragaa gahaa hin qabne toora miidiyaa hawaasaa irratti asiifachuu oofaa jiru. Andu'aalamii fi obboleettiin isaa hidhamanii jiran kan jedhuu fi Andu'aalamiin waldhabbii qaban kan jiru wajjin godhatanii haasawaa jiran. Yeroo ammaatti aanaa fi sindii isii qaamni dhimmi ilaallatu poolisiinuu ammaaf qorachaa jiraachuu malee kana jaamee wanni ifa bahee hin jiru. Eenyu akka harka keessaa qabu oollee bullee walumaan dhageenya. Ammaaf hiriyoota siitii fi maatii isiitiif jajjabina haa kennu nagaan tura.